Ashama akkam jirtu hordoftoota Qiddoo YouTube marti keessan sinin jecha Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa. Egaa akkasuma iyyuu Kaaleb jedhanii Ruutaa fidaniitoo jiru jechuudha. Isaanis akkasan jedhanitti Abrahaamii Ruutaadhaaf nama ta'u miti. Garuu immoo yeroo darbee baay'ee akkasin natti dheekkamtan natti dallantanii argeetoo jira jedhee jira jechuudha. Iyyuuni nuti immoo kana gochuu danda'eef isaan faana walii galee wanta Abrahaamii fi Ermeellaa gidduu jiru sin agarsiisu yookiin immoo sin barsiisuudhaafi garuu immoo namoota baay'ee dallansiisee jedhe jechuudha. Achi booda immoo Kaalebillee anillee akka hordofaa tokkotti baay'ee sinitti dallaneetoo jira. Nama baay'ee dallansiistanii jedheen jechuudha. Ani kanin jedhu jechuudha. Iyyuu yeroo darbee Abrahaamii fi Ermeellaan homaa tokkoyyuu walirraa akka hin qabneen agarsiisaa erga jettee akkamitti Ruutaadhaan immoo guyyaa har'aa immoo Abrahaam siif hin ta'u. Abrahaam faana yeroo baay'ee tureera, Finfinnees tureera, haala hundumayyuu ilaaleera jechuun dandeesse. Ganaaf gaaffii guddaadha jechuudha. Asiin Ermeellaa fi Abrahaam homtuu gidduu isaanii hin jiru, hiriyaadha. Waanuma sagargaartuuf dhufte jettee dubbachaatoo turte jechuudha. Yeroo darbe garuu ergaa ishiin kutaa cisichaa sana keessatti qabdee booddee jechuudha. Yaada kana kan fiddee waan hin dubbadhu baay'een qaba, waan haasa'u baay'een qaba jettee maalaasaa jennee har'ammoo kinoo haala kanaadhaan fiddeetoo jirta jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa anis waan baay'een argee Abrahaamin bukkee aangan ta'e gidduutti jedhee jechuudha. Kaaleb sunis sana booda Ruutaan hin dhuftee maaliif na waamtanii jennaanii Ruutaa isa darbeef dhiifama jedheen jechuudha. Iyyuuni argitanii toota viidiyoo sana keessatti yeroo inni ha'ee darbuu mul'atee jira. Namoonni baay'een inni ha'ee darbe jedhanii dubbachaa turan. Isa kanaaf dhiifamaa balleessira jedheeni rakkoo tokkollee hin qabu jetteen jechuudha. Egaa warri naannoo Abrahaam jiraatan hundumti isaaniiyyuu jireenya isaa maaliif akka akkas gochuu yaadanii anaaf hin galu. Kanaaf iyyuu yoo in sirreessee si faana jiraachuu barbaada ta'e si faana haa jiraatu yookaan immoo irraa akkati gargar baatu jennaanii ani wantini of duuba deebi'u tokkollee hin jiru. Sababni immoo ani immoo sammuu simachuu yookiin immoo fuulatti toluu barbaadee fi fuula ittiin badinnaan jedhanii waan na gorsaniifidha. Kanaafidha malee kaayyoo koo waan hin duubatti deebise tokkollee hin qabu. Lafarra garuu na jalaa gottotameetoo jira haalota garaagaraatiidhaan jettee jirti jechuudha. Kaaleb sun immoo xabaqaan ati lafa keeyyattee jirtu suni wanta ati itti odeessitu hundumayyuu dhaqeet Abrahaamitti odeessaa. Guyyoota lama minaamin akkabaabii mana keessan keessatti argeera osoo waliin ta'anii haasawanu. Fira koo sila ta'eedhaa fi miti. Kanaafiyyuu xabaqaa sanas jijjiirii icciitii mana keetii itti himini jedheeni yeroo kanatti ishiin ani guyyaa tokko duwwaadhani kaninanii isa faana mari'adhe isayyuu xabaqaa miti akkasumatti dhaayii bakkee sana jira jettee jechuudha. Egaa kana irratti ani waan inni duubatti deebi'uun qabu jireenya kootiidhaa fi isaaf taanaanii jettee jirti jechuudha. Akkasumas illee akkallee jijjiirrattillee dubbattee jirti jechuudha xabaqaayyuu. Egaa yeroo tokko akkasumallee baay'ee na dabbaree jira jettee jirti jechuudha. Egaa isa kanadha jechuudha. Waan baay'ee ilaallee waan baay'ee hubannee akkasumas immoo si'ii fi Ermeellaa fuudhee jiraachisuu hin danda'u jedhaniin jechuudha. Isa kanarratti ishiinis ishiisin jettootuma ta'eeyyuus immoo waan hin yaadamnedha jechuudha. Dubartii lama yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Maaliif egaa akka ishiis sossobee ishii kana keessattuu immoo Ruutaa duubatti qabee miidhaa jira jechuudha. Ishii sanaadhaan shururuu jechaa akka jirudha jechuudha. Waan baay'ee ilaalleerraa waan baay'ee jenneerraanii hin dhaga'uu didee jira jedhaniitoo jiru jechuudha.
baay'ee nama gaddisiisa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumallee waa'ee Hermeellaa namaaf dhiisaa, waa'ee ishii hin dubbatinaa jedheetoo jira jechuudha. Lakka hiriyoonni isaaniis yeroo akkatti hiyyanii hojjetan jedheetume bakka calleetume natti fakkaate kan dhiisaa ture. Inni kan nama dhamaasaa ture jechuudha. Garuu dubartiin kun baay'ee nama gaddisiiste jechuudha. Guyyoota lamaan tokko gammaddee viidiyoo isaan kaleessa wajjiniin hojjetan irratti dhugaa dubbachuuf fuulli ishii tokkollee sirrii miti jechuudha, namatti hin tolu. Egaa gooftaan ishee haa gargaaru malee wanta jennu hin qabnu jechuudha. Kuni magaasana wanni wayiiti malee nagaa miti jechuudha kan walitti isaan qabe. Qabeenya sadhaan immoo jechuudha. Qabeenya ishii animas waa hin argin qabu yeroo baay'ee jechuudha. Namni qabeenya qabu qabeenya hin qaba jedhee iccitii qabeenya isaatii inaasa'uu maaliif akka ishii filate nuyi gaaffiidha. Ma gochuun immoo hin danda'amu. Hundumtiyyuu ilaalee cal jedheera waan ta'eefi egaa isa kanadha. Waraqaa kosee amma deebisee galcheera. Isaanii jaarsummaanii xumuraa ilaalaa nuun jedhanii turaniyyuu. Wanti immoo ergasii immoo namatti tolee gara araaraattis nama geessu hin turre. Isa kanaaf jedhee eddagana haalsee waraqaa galcheetu jira. Irraa gargar ba'uudha kan kos carraanii jettee jirti jechuudha. Xibbaa xibbee irratti taphata taanaani isaadha jechuudha kan isaaf ta'u. Garuu immoo gaa'ela diiguu jechuun baay'ee ulfaata. Umurii kana keessatti sa'aatii kana keessatti gaa'ela diiganii ganaa gaa'ela biraa keessa yeroo galan waan baay'ee qormaata baay'eetu jira jechuudha. Namni immoo waan baay'eedhaan nama gowwoomsitee geessitee edda jireenyatti nama galchitee booddee immoo kan biraa jala immoo kaatti jechuudha. Gooftaan nu haa gargaaru isiniin jechuun jaaladha. Kana immoo araara isaatiin haa yaadatu. Namitti ishii kana immoo jechuudha isa isheen irratti hojjette kana irraa buqqisu jenna. Malee waan jennu hin qabnu isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wanti ta'aa jiru hundumti isaanii jechuudha. Hundumti isaanii hiriyaan duubarra isheen kaleessa dhisanii dhufanii itti dhufti. Ishii kana fara wallolu ishiin haaraan hin dhufti. Maal akka ta'e namaaf hin galu jechuudha. Hojjedha akkasitti hojjetanii guddatu isin doolara barbaaddu miti hirree isiniin jechuu jaalannaayi. Isa kanadha kaayii. Naruutiyyee nagaadhaan si'aayiku inni jalqaba isadha. Sana booddee immoo wanti hundumtiyyuun sirrata ta'uu malaa siin jenna. Isa kanadha kaayii. Jabaadhaa isiniin jedha dhabbooyi. Maatiin haa ta'ana jabeessaa isiniin jedha eebbifama.